oduu maddeen alaatti arganneettan darba. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin kaleessa Kirooshaan dorgommichaaf darbuu ishee yoo mirkaneeffattu Neezerlaandis qixabuun tapha xumuraa eeguuf dirqamte. Kaleessuma Jaarman injifattus tapha xumuraatiin Slovaakiyaa waliin taphachuun hiree fi murteeffatti. Dabalata qabna. A very warm welcome to Rijeka as the European qualifiers for the FIFA World Cup reach a conclusion this week. Ji'oota torban booda qopheessummaa biyyoota sadiitiin kan eegalu waancaan addunyaa 2026 murkiin biyyoonni Awurooppaa hirmaannaa argachuuf godhan cimeera. Hanga ammaatti biyyoota Awurooppaa 16 Awurooppaarraa hirmaatan keessaa 3 qofatu darbuu mirkaneeffate. Kaleessa ramaddiiwwan 3 jalatti taphoonni 6 taphatamanii Kirooshaan hirmaannaa mirkaneeffatte. Ramaddii laa jalatti kan argamtu biyyi baay'ina uummataa miliyoona 3.8 caalle qabdu Kirooshaan durfamuurraa kaatee goolii 3-1 odola Faaroo mo'achuun taphni tokko otoo ishee hafuu tikkeetti waancaa addunyaa muratte. Odolli Faaroo goolii taphataan kilaba liigii sadaffaa Ingilaandi keessa Grimsby Towniif taphatu Geeza David Turii daqiiqaa 16 irratti galcheen dursaa turan ta'us Kirooshaan dhiibbaa uumtee taphachuun Yosko Givaardiol wal qixxeesse. Boqonnaa booda Piitar Muusaan goolii lammaffaa daqiiqaa 70ffaatti ammoo Nikolaa Vilaasichi goolii sadaffaa dabaleen 3-1 injifatan. Kanaanis Kirooshaan Ingilaandi fi Firaansitti aanuun biyya Awurooppaadhaa sadaffaa hirmaannaa argatte taateen waancaa addunyaa 2018 xumuraaf ga'uun 2022 ammoo walakkaa xumuraaf kan geesse Kirooshaan kan bara 2026tis ni eeggamti. Isaan taphattoota Kirooshaa Luukaa Moodriich ammoo waancaa addunyaa 5ffaa irratti hirmaata. Taphicha booda leenjisaan garee biyyaalessaa Odola Faaroo Eeduun Kilaakisten biyyi akkuma keenya xinnoo taate hirmaannaa argachuu keessaniif baga gammaddan jedhan. Kana booda bohaaraa taphannaa galma keenya jalqabaan milkeessine kan jedhe ammoo Yosko Givaardioliin ramadduma kana Montenegro 2-1 Gibraltar mo'atte. Hello everybody, welcome to Poland's capital city of Warsaw for what promises to be ramaddii gaadhaan Neezerlaandii carraa dursitee darbuuf qabdu ittiin fayyadamne. Tapha istaadiyeemii Naarodootti Poolaandiif Neezerlaandis waliin taphatan goolii tokkoon xumurame. Ramaddicha dursaa kan jirtu Neezerlaandis durfamuurraa kaatee qixa baate. Poolaandii kubbaa Roobert Lewaandoowskiin minjeesse Yaakun Keemeniskiin galcheen dursaa boqonnaa bahan. Boqonnaa booda daqiiqaa 47ffaa irratti Memphis Depay goolii galcheen tokko qixa bahan. Memphis Depay gulaalli waancaa addunyaa kanaan goolii 8 yoo galchu walii galaan baay'ina goolii biyya isaa Neezerlaandisiif galche 55 gaateera. Qabxii 17 ramaddii kana dursaa kan jirtu Neezerlaandi kaleessa osoo mo'attee ni darbiti ture. Amma tapha xumuraatiin Liitwaaniyaa waliin qabxii tokko argannaan ni darbiti. Fiinlaandi 1-0dhaan Maaltaa injifatte. Ramaddii aadhaan shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 Jaarman goolii 2-0dhaan Luxemburg injifattee carraa bal'ifatte. Taphattoota murteessoo miidhaman kan dhabde Jaarman Nick Voltimoden furmaata rakkoo ta'eefiira. Taphataan sarara fuulduraa Niwukaasel Voltimoden gooliiwwan 2 daqiiqaa 49ffaaf 69ffaa irratti galcheen Jaarman injifatte. Voltimoden taphoota 7 goolii 3ffaa biyyaaf galche. Waancaa addunyaa irratti osoo hin hirmaatin haftee kan hin beekne Jaarman tapha xumuraatiin biyya qabxii wal qixa qaban Slovaakiyaa waliin qixa ba'uun yookaan injifachuun dirqama ta'a. Ramadduma kanaan Slovaakiyaan goolii daqiiqaa 91ffaa irratti Toomaas Boobseek galcheen 1-0dhaan Ayirlaandi kaabaa injifatte. Slovaakiyaan tapha jalqabaan fulbaana darbe goolii 1-0 Jaarman injifachuun ni beekama. Ramaddii kanaan Jaarmanii fi Slovaakiyaan qabxii 12 qabu. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaadhaa kanaan har'a ramaddiiwwan 5 jalatti taphoonni 10 ni taphatamu. Speen, Joorjiyaa, Beeljiyeem, Kazaakistaan, Siwiizerlaandi, Siwiidin, Tarkiyeen, Bulgaariyaa, Deenmaark, Beelaaruus, Giriis, Iskootlaandi, Bosniyaa, Herzegovina, Roomaaniyaa waliin taphatu. Plenty of time for either of these two sides to score. Missed by the goalkeeper and turned in. What a moment for Thomas Bobček on his international debut. Tapha michoomatiin kaleessa Arjeentinaan Angoolaa injifatte. Torbee bilisummaa ishee Poorchugaal jalaa argatte kabajaa kan jirtu biyyi giddugaleessa Afrikaa Angoolaan kaleessa shaampiyoonii addunyaa Arjeentinaadhaan goolii 2-0dhaan mo'amte. Erga gitaa bittaa Poorchugaal jalaa baatee waggaa 50ffaa kabajachaa kan jirtu Angoolaan doolaara miliyoona 13 ol baasuudhaan tapha michoomaa kanaaf garee biyyaalessaa Arjeentinaa Luwaandaatti affeerte. Tapha pirezidaantiin Angoolaadhaa Joo Laawuraan kan dirreetti argaman kanaan Arjeentinaan gooliiwwan Laawtaaroo Maartiinezii fi Leonel Meesiin galchanii 2-0dhaan injifatte. Leonel Messi fi Lautaro Martinez goolii tokko galchuun tokko waliif mijjeessanii kennaniiru.
Lautaro Martinez goolii 36ffaa galchuudhaan taphataa arfaffaa goolii hedduu biyyaaf galchee ta'eera. Tapha kanaan abbaan badhaasa Baalaandoor yeroo 8 Lionel Messi kaleessa goolii jalqabaasaa ardii Afrikaa irratti galche. Kilaboonni jajjaboon Ingilaandi lama lammii Gaanaadhaa Antonio Semenyo mallatteessifachuu fedha qabu jedhame. Ganna darbe kilaboota akka Manchester United fi Tottenham barbaadamaa kan ture lammiin Gaanaadhaa Antonio Semenyoon waliigaltee hanga bara 2030tti Bournemouth waliin isa tursiisu mallatteessee ture. Premier League Ingilaandiin bara kana Erling Haaland goolii 14 fi Igor Thiago 8 galchetti aanuudhaan Semenyoon goolii 6 galchuudhaan sadaffaadha. Bara darbe goolii 11 galchuun kan goolabe Antonio Semenyoon ga'umsa bara kana agarsiisaa jiruun kilaboota jajjaboo liigichaa Liverpool, Manchester City fi Tottenham barbaadamaa jira jedhame. PSG'n waliigaltee William Pacho dheeresse. Lammiin Ecuador umurii 24 William Pachoon bara 2024 euro miliyoona 40 Eintracht Frankfurt irraa PSG mallatteesse. Akkuma Paris ga'een ga'umsa jajamu kan agarsiise Pachoon waliigaltee hanga bara 2030tti PSG waliin isa tursiisu mallatteesse. Kana dura waliigaltee hanga bara 2029 kan qabu William Pachoon waliigaltee haaraa kana mindaan isaas ni dabalaaf jedhame. Waliigaltee Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Seni Mayolu fi Ibrahima Miyabe mallatteessuudhaaf mariirra kan jiru PSG'n waliigaltee taphattoota hundaatuu yeroo tokko beeksisuudhaaf karoora qabaa jedhame. PSG'n gurraan dhala darbe waliigaltee leenjisaa kilabichaa Luis Enrique, Hachiraaf Hakimi, Nuno Mendes fi Vitinha dheeressuun yeroo tokko beeksisuun ni yaadatama. Piroojeektiin atileetiksii magaalaa Bishooftuudhaa waggaa 2 keessatti guddattoota carraa akkaadaamii argatan horachaa jira jedhameera. Waajjirri dargaggoo fi ispoortii magaalaa Bishooftuudhaa piroojeektii kana caalaa bu'aa qabeessa akka ta'uuf deeggarsa barbaachisu nan godhaa jedheera. Abdurrahmaan Amiin dabalata qaba. Piroojeektiin guddattoota atileetiksii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu bara 2016 hundeeffame. Jalqaba guddattoota 60 hammatee kan hundaa'e piroojeektichi ijoollee 5 akkaadaamii Daraartuu Tulluu fi 2 akkaadaamii atileetiksii Itoophiyaatiin filachiiseen alatti baay'inni guddattoota gara 70 ol dabaluu odeeffanne. Guddattoonni piroojeektii kana keessatti carraa argatanii hojjechaa jiran ga'umsa isaanii fooyyeffachaa jiru. Ani maqaan koo Arjummaa Daggafaan jedhama. Jalqaba yeroo gara piroojeektii kanatti dhufnu duwwaarraa kana yoo jechuun kiyya waa'ee atileetii iyyuu hin beeknu. Ergasii koochiin keenya waan hundaa nu barsiisanii dorgommii irratti hirmaanne irratti illee haala gaariidhaan wanta nu barbaachisu arganneerra. Maqaan koo Qalkidaan Abarraan jedhama. Dorgommii yeroo jalqaba deemnee qabxii fidnee fi dorgommiin amma deemnee qabxii fidaa jiru wal fakkaataa miti. Gama keenyaanis ijoolleen baay'ee jijjiirama guddaa fidaa jiranii fedhiin ispoortii isaaniitis baay'ee dabalaa jira. Maqaan koo Addisuu Lataan jedhama. Iddoolee garaagaraa deemniti dorgommii irrattis deemnee dorgomneerra jijjiiramni jira jechuudha. Leenjisaan garee guddattoota magaalaa Bishooftuu Magarsoo Hirboo ijoollee maalummaa fiigichaa qabxii fidnee fi dorgommiin amma deemnee qabxii fidaa jiru wal fakkaataa miti. Gama keenyaanis ijoolleen baay'ee jijjiirama guddaa fidaa jiranii fedhiin ispoortii isaaniitis baay'ee dabalaa jira. Maqaan koo Addisuu Lataan jedhama. Iddoolee garaagaraa deemniti dorgommii irrattis deemnee dorgomneerra jijjiiramni jira jechuudha. Leenjisaan garee guddattoota magaalaa Bishooftuu Magarsoo Hirboo ijoollee maalummaa fiigichaa Himbooda meedaaliyaa warqee argamsiisanii kun immoo bu'aa hojiin argame waan ta'eef fuulduraafillee nama onnachiisa jedhan. Ijoolleen duraan baadiyyaa irraa dhuftu hin salphatan qamisii uffatanii dhufan baafachuuf hin qaaneffatanii jiru. Yeroo shaakalli kana jalqabsiisu miilli isaanii walidhaa akkamitti akka hojjetan hin beekaniyyuu walii hin dhaganeeyyuu diqqoo fiinnaan yooma san dadhabanii amma immoo waggaa 2 keessatti jijjiiramni kana kan jedhamu jira jechuudha. Ji'a 7 keessatti baatuu deemaniitiin warqii tokkoo fi naasii tokko ijoollee kana keessaa fidan jechuudha. Miseensonni piroojeektichaa akkaadaamiileen biyya keessa jiranis guddattoota kana filachaa jiraachuu himan. Dorgommii akkaadaamii teessee akkaadaamiidhaaf illee ijoollee baay'ee dabarsinee jirra. Barana kan asii calaalamanii deeman walumaa galatti 20 ta'an ijoolleen baay'een as keessaa ba'anii piroojeektii galaniiran.
dorgommii bara kana isaan eeggatuufis leenjii gahaan kennamaa fi akka jiru himaniiru. Amma fuulduratti dorgommiirree baay'een nu eeggachaa jira. Isa qophii ta'aa jirra. Koochi keenyas sirriitti nu hojjechiisaa jira. Ganamaaf galgala akka nuuf mijaa'utti barumsa wajjinillee akka nu dandeenyutti godhee koochiin nu leenjisaa jira. Waajjirri dargaggoo fi ispoortii magaalaa Bishooftuu milkaa'ina isaanii duuba jiraachuu kan kaasan miseensonni piroojeektichaa kana boodas deeggarsisaa cimee itti fufuu akka qabu gaafatanii. Isaan uffannu kanallee shamizii kana isaantu nu qopheesse jajjabina qabna dhufanii nu jajjabeessu hanqina nu immoo xiqqoosee qabnu jennee yaannu caammaa ijoolleen keenya baay'een qaban malee jajjabina nu kennu isaantu kana nu qopheesse torbanitti ji'astis dhufanii ilaalanii nu jajjabeessu. Yeroo baay'ee nu bira dhaabbatuun dhufuu tisheertii qumxaa nu hojjechiisaniiru hanqina jirus itti nuuf guutuudhee yaadeera. Ijoollee kanaaf quuqama guddaa qabaa jechuudha. Quuqama kana kan jedhamu maal dhufees waadaa galeera yuunifoormii yookiin ammoo piroojeektii tisheertii piroojeektii kan jedhamu kun ammoo isaanumarraa kan ka'e waan adda addaa gargaarsa adda addaa nuuf godhaanan jechuudha. Waajjirri dargaggoo fi ispoortii magaalaa Bishooftuus hanqinoota guddattoonni piroojeektii kanaa kaasan furuudhaaf qophii ta'uu beeksise. Qindoomnee hojjechuudhaaf itti siiqnes hordoffii gochuudhaaf hanqinaalee isaan qaban deeggarsa gochuudhaaf hojjechaa jirra. Magaalli Bishooftuu bara kana iddoowwan shaakallaadhaafis ta'u iddoowwan baay'ee haala mijeessaa jira jechuudha. Karoorri isaanii gara fuulduraa ofii fi maatii isaanii bira darbanii maqaa biyyaa waamsisuudha. Kaayyoon keenya fuulduraa biyyaafis addunyaatiifis qabxii gaarii fiduudha. Ofii keenya jijjiirree maatii keenya jijjiirree biyya keenya jijjiiruudha. Biyya keenyaaf akka dhaabbannu biyya keenya maqaa waamsisuu barbaanna nus. Kaayyoon keenya gara fuulduraa biyya kana waamsisnee alaabaa ishee ol qabsiisu. Akka atileetota Taamiraat Tolaafaa bakka bu'een biyyaaf bu'aaf buusuun barbaada jechuudha. Hedduun keessan nu barreessitaniirtu Muktaar Raayyatiin jedhama magaalaa Allee irraa qophiin ispoortii natti toleeraa kanatti nuun jette maqaan koo Abdullaziis Abaadiriin jedhama Bunnoo Baddallee irraa isin dhaggeeffataan jira Odeegaardii miidhamarraa yoom deebi'aa tarii taphoota intarnaashinaalatiin booda gara taphaatti deebi'uu danda'a jedhameeti kan yaadamu ammatti garuu ifatti yoom akka deebi'u Miikeel Arteettanis hin dubbanne Lateeraa isheetutiin jedhama Iluu Abbaaboor irraa isin dhaggeeffataan jira Maanchiistar Yuunaayitid keessatti Biriyaan Imbeemuun taphataa cimaadha jechuudhaan kan inni ga'umsa taphataan kun Maanchiistar Yuunaayitid keessatti agarsiisaa jiru Jajee Magarsaa Moosisaati godinuma Iluu Abbaaboor irraa isin dhaggeeffataan jira Maanchiistar Siitiin bara kana kilaba jabaadha kanatti nuun jette Elemoo Bayyanaatiin jedhama Harargee Lixaa irraa isin dhaggeeffataan jira Maanchiistar Siitii keessatti Haalaandi ammas goolii galchuu itti fufaa maashina gooliiti kanatti jette maqaan koo Abdii Taarikuutiin jedhama godina Wallagga Lixaa irraa isin dhaggeeffataan jira Maanchiistar Siitiidhaan wal qabatee wanti haaraan maaltu jira amma taphootni intarnaashinaala waan jiraniif odeeffannoo haaraan wal qabatu tarii miidhamaanis wanti wal qabatu haaraan Maanchiistar Siitiidhaan hin jiru taphattoonni miidhamarra turan hedduun isaanii deebi'anii fi jiru hedduu keessan kan nu barreesse oduu ispoortii guyyaa kanaaf qabadhe xumureera.